Raayyaan abbaa machaa lafa Oromoon itti rakkate lafa Oromoon waasaate jedhamte gurbaan sun guyyaa tokko nurraa hafeen beeku. Raayyaan qabsooyte itti jaldeessa. Raayyaan Oromummaa beekta. Aadaa Oromoo raayyaa beekta. Kutaa raayyaan keessa deemee beekta. Ati garuu waa'ee raayyaa irratti keessa keenyatu dhiiga. Hin tuqinaa raayyaa nu jalaa. Hin maraanna raayyaa tuqxaniinna lafarraas hin balleessina. Hayi raayyaa. Inni nama guddaadhaan abbaa amantaa. Maal jedheetiin kufaatii biyyaatitti gammadee biyya gubatteetti baga gubattee jira. Jettanii warroonni Udaan haadha rawu ni dhageessa miti warri sooshaal miidiyaa irraa guyyaa irraa ustaaz raayyaatti wacaa oolte jechuudha. Dhagaye biyyatti Ameerikaa jechuudha. Raayyaa caalaa siif yaaduu hin dandeessu. Siyaasa akka feetanitti camaallaqa. Dhugaa rabbi ustaaz raayyaa abbaa machaa irratti isa kana walitti darbina laata. Jiraachuu barbaadda taanaan mootummaas ta'e baafetti raayyaan nu kabachi. Sigalee waan fedheen kottu dantaasiin qabnu nuti gaafa raayyaa abbaa machaatiif gaafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa amantii keenyaan kana sadeen nuti dhufte Itoophiyaa keessatti nuti jiraachuun feenu sigalee lubbuu keenya kana kennuufii barbaanna. Bushtii yaada keeti. Haa ta'u malee har'a guyyaa irraa nama tokko galateeffachuu dhufe. Namni suni raayyaa abbaa machaati. Raayyaan abbaa machaa lafa Oromoon itti rakkate lafa Oromoon waasaate jedhamte gurbaan sun guyyaa tokko nurraa hafeen beeku. Umrii isaa guutuu bakka koo Oromoo akka dhaabbatetti otoo Oromoodhaaf otoo fiiguu nama dhaabbatedha raayyaa abbaa machaa jechuudha. Nuti yoo fagaatte maallaqa asii qabnu itti ergina malee asii kuntaala kana baachuu Oromoo kana jala fiiguu rakkoo Oromoo furuudhaaf wanti inni hin goone hin jiru. Namni kun nama galateeffamuu qabu. Dhugaa warra maallaqa kennee ol namoota akka isaa warra waan gurguddaa akkasii nuu baatee nuu geessee amaanaa nuti itti kennade kana nama nuu geessee galateeffamuu qaba namni akka raayyaa. Baay'eedha garuu an kan hin beekuuf kan itti dhiyaatu raayyaa waan ta'eef raayyaadhaan galateeffachuu barbaada. Waan raayyaan godhe sanitti isaa laayivii viidiyoo waraabee midhaan bitee deemuuf hin deebisaa jedhuun dhaga'ee itti bilbileen akkaawuntii isaan qabaa maallaqa fuudhee maallaqa tokko fuudheen akkaawuntii isaatti galchee heeraayyahee waan gootu midhaan bittee miti deemuu deemtaa miti hoodhu maallaqa kun hanganan qabaan kana waan godhattuun agartee karaa makiina irratti gaaza waraabbachuutu jira waa nyaachuutu jira bakka bulantu jira namni waa nama gargaaru jira makiinaan kun gaaza barbaada makiinaan kun makiinaa karaati maallaqa waan adda addaa waan baasu waan baay'eedha namni kuntaaluma baatamee deemu kana arga malee akkamittiin akka kuntaalli kun baatamee dhufe akkamittiin akka midhaan kun baatamee achi ga'e namni quba qabu hin jiru maallaqa kana hoo fudhadhuuti akkaawuntii keetti galchii karaa irratti gaaza xiqqicachaa deemeetii bakka kana nuu geessii itti erge. Horu maallaqa kana fuudhiitii gaazatti waraabadhuutii midhaan fe'ame kana nuu geessii itti erge. Akkaawuntii masaan beeka akkaawuntii masaatiin galcheen dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Torban tokko ergatti erge. Har'a kun hundi autoora nu quban qabaatiin na poostotee jechaadha raayyaa. Kun maallaqa nutti erge. Maallaqa kana itti ergee gaazatti akka waraabbatee agartee namni kun lubbuu kara waan amma godhamaa jiru kana midhaan achi dhaqu argine malee akkamittiin akka midhaan kun achi gahaa jiru mi'eeyyuutu itti dadhabee geessaa jira akkamittiin achi dhaqaa jira akkamittiin uummata kana biratti kennamaa jira namni kun dadhabbii guddaa qaba maallaqa sana kennine malee nuti dadhabbii guddaan bakka sana jira bakka nama gargaaru waa safaranii namatti kennu guyyaadhuma iyyuu namarraa fixaman namni kun maatii isaa dhiisee ijoollee isaa dhiisee deema bakka nuti keessaa waan qabnu kennine dhume hagas. Namoonni akka raayyaa fa'aa kun warra gartee amma waan kana gochaa jiru kun dadhabbii nuti kaffaltii nuti waan keenya keessaa baafnee goone ol isaantu godhaa jira uummata kanaaf. Haa galatoomanii otoo sila wanti nuti goone kun hundiyyuu karaa raayyaa deebiree ta'e gaariidha. Maaliif adoodii saba isaaf qaba raayyaa anaaf raayyaa wal guddifne wajjiniin guddanne anaaf gurbaan kun. Raayyaan sabboonaa ilma namaati. Gantuullee miti sabboonaa nama qabsoo Oromoo kana keessatti waa meeqa fitinaa meeqa nama waa isaatti deebina akka dhuunfaasaa sagantaa gara biraa irratti hojjennee irratti qopheessinee irraa haasofna waa'ee raayyaa. Garuu otoo inni amma jiru raayyaan galateeffamuu qaba. Baga nuu goote waan sitti erganne kana waan nu agartee nuu godhisii jenne kana baga nuu goote yaa obboleessa tokko warra saayiboottan kee warra si gargaare wajjiniin galatoomi fayyaa argadhu baga nuu goote. Galata guddaa ana biraas uummata Oromoo biraas qabda. Dhugaa dubbachuudhaaf fayyaa ta'e
Gana akka kale caalutu immoo nutti dhufuudha ta'a. Isas ganaa nu gargaarta moota rabbi umurii kee dhiyeessu. Immoo akka Oromootti nuti waa'ee raayyaarraa waan baay'ee dubbachuu barbaachisa. Waa'ee raayyaa gochaa inni nuu godhe galatoomii qofti gahaa miti. Footoo inni maxxanfatu qofa laayik gochuun gaarii miti. Jireenya raayyaas laayik gochuu nu barbaachisa. Nama ofii jabaa ofii yoo nama akkasaa kana yoo jabaannee qabanne malee jabaan duubaa dhufuu hin danda'u. Kanaaf jabeeffannee qabaachuun nama akkasaa kana qabaachuun Oromooti keessattuu namoota nam takkaa maqaa isaanii dhaga'ee hin beekne yeroo isaan akka tolbata dhaabbatan wal gargaaran kanaa ol wanni Oromoo barbaachisu maali ni beekan maal Oromoo wanti nu barbaachisu wanti nama gammachiisu kanaa ol hin jiru bar. Al tokko tokko fa'aa otoo naachi jiraadhe akkuma isaanii kanatti kuntaala kana fa'aa baadhee nama kana gargaaree hedduu. Nuti dhaloota raayyaa abbaa maccaati. Gurratti sina calawoo jechuudha warroota raayyaa jedhaa turtaniif nuti dhaloota isaati. Nuti lubbuu keenya ol raayyaa abbaa maccaa jaallanna. Lubbuu keenya maatii keenya ol raayyaa abbaa maccaa jaallanna. Akka tokkummaatti isinii waliin gara jannataa qajeelurra raayyaa abbaa maccaa waliin ibidda galuuf qophiidha. Karaan raayyaa jala deemu raayyaan ibidda nagalcha taanaan ibidda raayyaa waliin ibidda tira qabale isinii waliin jannatan seenu. Raayyaa irraa nu goraa. Hojii qabnu dhiibnee maqaan raayyaa ka'e jennaan waan hojjetaa jiru dhiibnee karaa deemaa jiru dhiibnee waan dubbataa jiru dhiibnee waa'ee raayyaa dubbannee akkasiin waa isaa sirriitti himnaa jechuudha. Raayyaa irratti qoosaan hin jiru. Keessattuu akka amantaa Islaamaatti waa tokko isinitti hima. Raayyaa jennaan inni akka modhabee jiru inni gandaa wal qoodu ni lagaa wal qoodu raayyaa jennaan hin tokkooma. Raayyaa irratti qoosaan hin jiru. Eenyuun si aartu raayyaa abbaa maccaati. Isiniin galle moo ibiddaan taphataa jirtanii warra raayyaa abbaa maccaa akkas jettan ibiddaan taphataa jirtanii beektu miti. Nuti lubbuu raayyaa Itoophiyaa guutuudhaan madaalla warra achi keessa jiru lubbuu miiliyoona meeqaatiin madaalla jechuudha. Yoo isin ta'e fudhattanii yoo isin didan dhiiftanii jechuudha. Raayyaa abbaa maccaa jechuun lubbuu Itoophiyaa sana amma Itoophiyaa gara tokko utuu keenya raayyaa abbaa maccaa gara tokko keenya Itoophiyaan raayyaa abbaa maccaa miizana kaasaa jechuudha hin kufti Itoophiyaan miizana kaasuu hin dandeessu. Raayyaa abbaa maccaa wal bira kaamte mazdanamte yoo qabsoo ta'e raayyaa abbaa maccaa barra hidhattee rasaasaa dhukaasee lolee beeka bara Oromoo kanaaf qabsaa'u ta'e gaafa rakkoon Oromoo tokko dhufu kan dura bu'ee gurra quba kaatee iyyuu raayyaa abbaa maccaati bara afaan maaliitiin raayyaa abbaa maccaa tokko raayyaa abbaa maccaa dogoggoree nan as taa'ii na hihellee nan saalfadheen eessa baagee dhaabattee dhaloota bubbee raayyaa abbaa maccaatiin dogoggoreerratti al fidaa'ee raayyaa abbaa maccaa naa godhu hamtuu raayyaa abbaa maccaatiif dhufte hunda mataa kiyyatti fudhachuudhaaf qophiidha akka tokkummaatti. Jaallattanis jibbitanis raayyaa abbaa maccaa agartuu ija keenyaati. Raayyaa abbaa maccaa sammuu keenya. Raayyaa abbaa maccaatti qoostan jechuun sammuu keenya qoostanii jechuudha. Ija keenya tuttanii jechuudha raayyaa abbaa maccaa tuttan jechuun. Kanaaf irraa qusadhaa. Warroonni tokko arrabsaa jirtan. Isin arrabsuuf illee nu eenyu ta'e raayyaa abbaa maccaa garuu nama nuti isinii waliin madaalchifnu miti. Isinii galee nuti raayyaa abbaa maccaa waliin jannata ibidda seenuu filanna malee ibidda nu seensise ta'e sii waliin jannata seenuu filannu kana beekuu danda'uudha qabdani waan hojjetaa jiru dhiibnee waan godhaa jiru dhiibnee maqaa raayyaa dhaatanii jennaan as deebinaa jechuudha bakka jiru keessaan deebi'a hojii fedhan dhiisan gaafa maqaa raayyaa tuqamu baay'ee naara keessa koo gadda waan inni irra jiruun dhiisan takkaa dhimma namaarraa dubbadheen beeku asirratti. Garuu waa'ee raayyaa irratti keessa keenyatu dhiiga hin tuqinaa raayyaa nu jalaa hin maraanna raayyaa tuqanii lafarraa sin balleessina wallaahi lafarraa sin balleessina sin xaranna morma sin irraa fuuna raayyaan nuun hin qoosinaa waan feetanii nutti kottaa oo feetan lubbuu keenyatti qoosaa garuu raayyaan nuun hin qoosinaa nuti raayyaan jaallannaa lubbuu keenya ol jaallanna. Raayyaarra qabsoo ta'e jaldeessa raayyaarra Oromummaa beeyta. Aadaa Oromoo raayyaa beektaa kutaa raayyaan keessa deemtee beektaa ati baatee gojjoo teeti baatee finfinne baasa bora baafatteeti takkaata hariibaan biyya namaa seente hanqasuma qawwee dhoytee beektaa qabsooytee beektaa miidhamtee beektaa beeloytee beektaa jana halkan hirriba si dhorke malee hanqasuma maali eenyuuf waa goote biyya keessattis maal biyyaaf maa goote sooshaal miidiyaarra maal nu goote biyya hambaa keessa maal nu goote nama arrabsu malee raayyaan Oromoo sirra beeka Oromoof qabsaa'e. Maal naan jedhe gaaf tokko osoo miilli namaa kun ka deeme ka gommaa dhumatu kiyyaa dhumata jedhe bo osoo miilli namaa kun deeme gartee gurra bira silaana dhufe jedhe deeminsaan an deem gandaanaan itti dhaladhe ganda san namtichi dhuma beekaa kaniin jedhe gandaan gartee itti keessa deemu ture isaan cufa beeka jiran walii galle kanaaf suuta deema yaa dhiira taanee dhiira sirra sooshaal miidiyaarra nama tasgabbeessu dadhabdanii akkuma shamara akkuma beeraatti taatanii wuc yeeyyii allaatti niigaa tokkummaanis mana banee yoo bane ummata tasgabbeessu
suuraa raayyaa keessin dhufee nama arrabsu dilii dalagachuu ta'uun qabdootis dartee qayaada yaada bilchaata dhuunfaa sii kannu irraa fudhatta namni wal qeequun ni jira bar jara keenya naqeeqa dhuunfaa nama arrabsu miti bar namni waan fedhe kafaruufis waan fedhe dubbachuufis dimokiraasii jaarraa 20 takkaa keessa jedhanii miti yoom mirga namaa kan nu yaatan isin jawaarumaan qofaa deeggaramu abbichuun qofaa deeggaramu jettan fadhu rabbiin oofeeti yoonii manyaa isin rakaaya akkam taatan rabbiin waan fedhe hojjeta gaafasi numa iyyitanii ni faarsisan bara yoos gaafasi yoonii yoo fudhate faarsisanii ammaas gartee garagaltan yoo feetan isin nama arrabsin qabdanii social media irra jira keenya ummata biraa dubbachuu dura isinuu obboleessa kan kee raayyaa ijoolleen islaamaa kan arrabsinii jira raayyaa kan arrabsin asirraa ni beeytanii gandummaadhaan jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu gartee abbaa jifaar nadhii gammadaa eenyu nama isin arrabsin qabdanii akkamitti isinuu arrabsoodha akkamitti raayyaadhaaf sagalee taana jettan akkamitti islaamummaaf gaarii Hayi raayyaa inni nama guddaadhaan abbaa amantaa maal jedheetiin kufaatii biyyaatitti gammadee biyya gubatteetti baga gubattee jedha jettanii warroonni asirraa iyyitan innuu qaccee fixe malee hin dubbanne hagaluuf hin gala warroonni raayyaa tuquu barbaadan killee dhagabbuute taatan warroonni raayyaa tuquu barbaadan dhadhaa ibidda bu'e taatan warroonni raayyaa tuquu barbaadan saree jadduutte taatan osoo adabattanii gaafa gaazaan dachiin gaazaadhaa barbadooftee jettu warroonni ajandaa godhattanii asirraa haasoftan kun eessa dhaqxan gaazaan maaf siin mul'achuu dhabde haa dubbatu ganaa barbadoofti namni islaamummaa tuqe ganaa tuqama namni biyya islaamaa tuqe ganaa tuqama ganaa hafaaf inshaallah udaan haadha raw ni dhageessa miti warri social media irraa guyyaa irraa ustaaz raayyaatti wacaa oolte jechuudha dhagaye biyyatti Ameerikaa jechuudha raayyaa caalaa siif yaaduu hin dandeessu raayyaa caalaa siif hojjechuu hin dandeessu raayyaan caalaa siif qabsa'uu hin dandeessu jechuudha raayyaa jechuun nama waaqeffataa protestaantii ortodoksii muslima oromoo kutaa kana kutaa sana osoo hin jedhin nama namummaa isaatiin umrii isaa guutuu siif qabsa'e yaa haywaan ni dhageettamti ummata mataan qulfii ummata sammuun furrii jechuudha sigalee biyya Ameerikaatiif waan feete qabsa'uu hin dandeessaa ummata Ameerikaatiif sagalee ta'uu dandeessaa waan fedhe ta'uu dandeessa garuu ustaaz raayyaa abbaa macaadhaan nutti dhufte taanaan ija keenyaan nutti dhufte sigalee akka ajandaa siyaasaa guyyaa 2-3 walirraa dubbannee waliin dhiisnu sigalee kanaaf ustaaz raayyaa abbaa macaadhaa dhaabadha warra ustaaz raayyaatti quba qabde sarara diimaan tuqina dhugaa rabbi nama biraa dhiisa anqofittiin isin gaa dhugaa rabbi abu misaayiloo ustaazisa pheenxee si'uudhaan hodhuutti rarraaftee yaattu ustaazisa wallaahi likkiin isin galchara asirraan isin hafuufa dhugaa rabbi asirra afaan keessan godhadhaati qabadhaata wallaahi ustaaz raayyaa irratti qalliin hin jiru akka siyaasaa san siyaasaa akka feetanitti camaallaqa dhugaa rabbi ustaaz raayyaa abbaa macaa irratti isa kana walitti darbina laata wallaahi sinittani maali dura awwala irratti udaan hodhutti qulqulleeffadha raayyaa tuquudha finnaar qullaqo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترى جرتوه يا كيسين يا كيسين الماء مسلمة أجي فدا يهودوني توب يا كيسين روحون دقة دباتني وانا الكتان بوجلتن دبي رايا بمجا دبي سياسة تنفكاتي دبي يوكا سياسة مروكة سياسة جوار تنفكاتي رايا بمجا تنوتلو تانان كنالا سيجلا بيجتينو سنة كيسين جرات شوار بعد تانان موتو ما استيباه في رايا نوكابتش سيجلا وين فريم كتو dan taasiin qabnu gaafa raayyaa abbaa macaatiif gaafa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa amantii keenya kana sadeen nuti dhufte Itoophiyaa keessatti nuti jiraachuun feenu sigalee lubbuu keenya kana kennuuf barbaanna bushtii yaada keeti yoo waa'ee amantii ta'e yoo waa'ee oromummaa ta'e yoo waa'ee biyyaa ta'e raayyaa abbaa macaa caalaa waa beektaati raayyaa abbaa macaa caalaa hojjettee beektaa meeqeessi takka gadi baatee oromoo duqqeetti biratti baatte naaf bushtii har'a gadi baatee raayyaa abbaa macaa arabsitaati wasa kaadha bara ati beeloftu baratti luqqatu raayyaa abbaa macaa oromoo dhatti kiristaanaati minaan min jedheera hunda keetii duqqeetti duddatti baate si kaddamaa ture raayyaa abbaa macaa maal jedhe doona maatii gammadeeni Ameerikaan baga dhumatti baga haati argamte lafarraa ati wasaka hudduu dhiiga kan hudduun dhiqatanii har'a sirraa gadi baate raayyaa abbaa macaa arrabsitu gaafa ilmaan Filisxeem dhumtu maaliif hin dubbanne gadi baate dhaggeeffadhu Yahudaan biyya Itoophiyaa keessa kutaa lama keessaa nuti dhuftu Wallaggaa Shawaa keessa yeroo hunda dhufte ulamaa keenya arrabsitu dhaggeeffadhu nabi Muhammad arrabsitu sallallahu alaihi wasallam nurraa dhaabbadhu biyyattii sana keessa jiraachuu barbaadda taana nurraa dhaabbadhu dhugaan sitti man
nu kabaju ustaada irratti qoosaan hin jiru wallaahi billaahi an umurii keerraa eenyuu kennitu jedhame raayyaa abbaa maccaati umurii koorraa nan kenna ajiraatu sigalee wasakittii hudduu wasaka bu'ii raayyaa abbaa maccaarra raayyaa abbaa maccaarraan buutu taanaan kan raayyaa abbaa maccaa safaaniin deemuu miti gadi baanee ji'aada wal irratti kaafne jechuudha biyyattii sana keessaa wal xarannee abbaan tokko jiraata wallaahi biyyattiinuma Itoophiyaa sana keessa jechuudha abbaa biyya ta'e mangistii ta'e nama dhuunfaatti raayyaa abbaa maccaa nu kabaji raayyaa nutti dhufte taanaan ija keenya kanaan nutti dhufte jechuudha sigalee kana liqimsi fudhadhu hundi Yahudaa raayyaa irra nu bu'i raayyaa irra nu bu'i kabajaadha walitti sigalee Oromummaa walitti qabna jinni walitti qabnaan hin jiru gaafa raayyaan tutte gaafa amantii keenya tutte gaafa nabi Muhammad tutte sallallahu alaihi wasallam nuti lubbuu keenyaan jiraachuun barbaannu kana liqimsi fudhadhu siluma ammoo Yahudaan dhugaa munaafiqni jedhee jira rabbiin maal jedhe adawwii kootis adawwii muslimaatis jedhee jira rabbiin sigala akkasin adawwii keenya taatanii wallaallee jireenyuma wajjin jiraataa irra malee kanaaf viidiyoo kiyya kana duwit godhaa sheer godhaati warra raayyaa jaallattan ummata munaafiqaa ummata wasaka ummata hutuu hudduun dhiqatin abbaan yaabee diqaalaa irratti kana har'a gadi baatee raayyaatti diddu kana biraan naagaa hin dhaabbatu taanaani raayyaa irratti waan dhufuun argita munaafiqoonni Itoophiyaa keessa jirtu warreen Itoophiyaa keessatti dhalattee kaatee baqattee biyyaa baates garaa keetii jechuudha raayyaa irraa nu bu'i kabajaadha walitti himna hin buutu yoo ta'e immoo hin argita